hortaba hoolka aan soo galay ee aan kursigaa fadhiistay waxaan eegay baanarkan iga dambeeya nasiib darro waa laatiin waxa luuqadda oromada lagu qoro waan akhriyi karaa laakiin luuqaddii baanan garanayn abbaa hawaasa markaan maqlay ma aabbihii awaash baan anigu mooday markaasaan ugaasiyaada oo ii dhow baan idhi hawaasa waa maxay waa aabbihii ummadda buu yidhi markaasaan fahmay in lagaga sheekaynayo nolol taariikheedkii caalimka aan jeclayn ee Itoobiya aad uga yaqaano dhinaca mujtamacada dirnaba wixii aad ka soo qabateen adiga iyo maxamed macallin markhaati baan ka ahayn nabadda maantaan haysano raggii ku daalay baad ahaydeen waa inni ducaynaya buugganna ha la iibsado annaguna waxaan codsanaynaa Soomaali Kenya hadir jawaarin jalqabe akkasuma wahaylansa awliin dhufan shayni keenya shee Amini Birootis hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha maasha Allah haasawa baninsaa carraa argadhee asirratti dhiyaachuuf iyyaaf baay'een gammada du'aayii osoo hin gooneen duratti dhaamsa takka akka waliigalaatti dabarsuun barbaada dhaamsi sunis maali kan jiru kitaabni kun akkuma ergaa guddaa qabu if keessaa gara biraatiin ergaa guddaa if keessaa qaba san dubbiftanii ilaaltanii ergaan hin dabarsuu barbaadu sheekni keenya Sheekh Amini Biroo ulamaa hundaa du'aata hundaa hoogganaa tahee karaa kana akka deemnu akka abbaa hawaasaa taanu daawaanis adeemsaanis biyya keessaa fi alattis nu barsiisee jira itti hidhachuun dirqama namaa waa barateeti ta'a jecha akkasumas obboleeyyan keenya ilmaan isaatis barattoota diiniif akkasuma barattoota barumsa ammayyaadhaatiif fakkii ta'anii seenaa abbaa isaanii barreessuun isinis akkatti seenaa abboota keessanii barreessaa jechuu ergaa if keessaa qabaa jecha ilmi abbatti ba'uun guddoodha waan takka tanama keenya keessa ture ilmaan sheekanii hin qaceelan ilmaan sheekanii jajalloo waan jaamusan seenaa san maasha Allah haqanii jijjiiranii jiran kanaaf sheeka keenyaas akkuma amma mul'ataa jiru kanatti danga umrii isaaniitti rabbiin isaanaa mul'isu haatimaa isaanii rabbi haa tolchu duniyaa irrattis hoogganaa islaamaa rabbi haa taasisu akhirattis hoogganaa ummata islaamaa warra tawhiidaa kara jannataatti hoogganu rabbi nuuf haa taasisu ilmaan isaatis kadura jalqabe hangafni kanaan jalqabe hanga qutusuu dhiiraa dhalaatitti warra karaa kanarraa hin manne rabbi isaan haa taasisu muraada isaanii rabbi isaaniif haa gootu warra khayrii diinii fi duniyaa hunda walitti qabatee ummata islaamaatiif raabsee sawaaba kana hunda rabbiin isaaniif gartee lakkaa'u rabbi isaaniif haa taasisu waan dalagan waan dabarsan hundaahu waqfii ummata islaamaatiif warra godhee deemu rabbiin isaan haa taasisu nullee warra karaa isaanii kana qabatee seenaa bareedduu duniyaa irratti dabarsaa akkasuma jazaa gurguddoo akhiratti dura dabarfataa deemu rabbiin nu haa taasisu warra waan khayrii irratti wal gargaaru waan hamtuurraa wal dhorgu rabbi nu haa taasisu hunda keenya rabbi waliif nu haa galchu biyya teenya biyya nagaa rabbi nuuf haa taasisu biyya teenya biyya nagaa rabbi nuuf haa taasisu biyya misooma rabbi nuuf haa taasisu biyya jaalalaa rabbi nuuf haa taasisu biyya tokkummaan guddatte rabbi nu haa taasisu aduwwiiti biyya teenya ta keeysaatii fi ta alaatis rabbi nurraa haa deebisu ta keeysa keenya gartee nu hooquus rabbiin araarsee rabbi nuuf haa galchu aduwwii biyya alaatii nutti hinaaftus rabbi nurraa haa deebisu aduwwii teenya rabbi waliin haa cabsu biyya teenya biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu hawaasaa fi mootummaan wal qabatee diinii fi duniyaadhaan biyya guddatu rabbi nuuf haa godhu biyya teenya balaan hin argin biyya teenya balaan hin argin gammachuu malee naasuun hin argin biyya teenya biyya misooma rabbi nuuf haa godhu biyya teenya biyya nageenya rabbi nuuf haa godhu kanaaf sagantaan deemaa jirti asumattiin isinirraa dhaabaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga rabbi kitaaba abbaa hawaasaa sheeka keenya sheeka hayyuu kitaaba isaan baasanii asirratti dhiyeessan kana irratti argamnee asirratti gartee carraa argannee dhufuu keenyaaf rabbi galata haa ga'u
dargaggoota keenyallee gartee warra sarara isaanii kana qabatee jala deemu rabbi haa godhu. Isaanillee rabbi umrii nuuf haa dheeressu. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Biyya teenya rabbi nagaan nu haa godhu. Biyya gartee beekumsaan qabeenyaan guddattee gartee fuula dura deemtu rabbi nu haa godhu. Nagaa kana gartee galaa gubbaa rabbi nagaan nu haa buusu. Hamtuu nama isaan haa qabu. Waalaa zaalika bihaqqi subhaana rabbika. Abbootii keenya guddaa isaan galatooma jennaan ogaaza keenya ogaaz ziyaadis guddaa isaan galatoomfannaa. Allahu akbar. Allahu akbar.